hawaasa bal'aa wajji atokkaaroo yoo seente garuu namni si maraacha. Boru Hamzaa yoo gaafa gad dhufee waan tokko post godhu waan kana qabreeraa post nu godhaa jirta ifna jeesan jenne ani leencan jenne waan ummanni joowunin tilmaamee si himaa beekan Hamzaa nin jaaladha wajji nyaannee dhuwinaa gizee hunda wal agarraa waliin mari'annaa si galee mana kiyya hojii dhufnaa manni isaa hojii deena. So hawaasa hojii atokkaaroo namni godhe sirrii miti. Hawaasa kan kee akka hojiitti deemuu beektu yaaduu danda'uu qabda beeta. Garuu biyyuma alafaa tanarratti dhimmi sensitiivin ilmi namaa itti bu'uu hin qabne akka elektirikaa shook nama godhu gartee amantiidha. Amantii tana dhiisee jechuuf mirga guutuu ilmi namaa addunyaarra jiru mirga guutuu qaba. Shayxanatti illee amanuuf. Amantii san tuquudhaaf mirga hin qabne. Walii galee? Ani nama rabbiin dubbisu. Ana nama ulul albaab jechuun nama rabbiin wajji haasa'u jechuudha jee. Which is namni amantii biraa akka itti yaadu. Edaa amantii muslimaa kaa rasuula ifiin jeelleen namuma akkanaatu lafaa kee ifiin jee waan jaamuu dhufa amantiitti bubbuun kun gaarii miti. Namni haariif ni baqa waan amantii kana bira hin deddeemu. Sii galee? Dhugaa. Bakka karaan itti fe'ama sana hedduu jira. Yaalan namoota biraa akkanaatiif illee yoo akkasii yaadni jiraatu. Akkasanii obboleessa nuti Oromoodha. Nuti Oromoodha Itoophiyaadha. Warra Itoophiyaa illee gajjaare. Itoophiyaa illee kaleessa irraa haga irratti haasaa qabalee. Gaaffii takasii qaba murtii guutuu Israa'eloota. Yaada kiyyana irraa. Murtii guutuu wayi kan maas naan barbaachisa keeffadhe. Yaada kiyyana irraa. Ayyee. Nuti hoggaan siin jiru atis keessa jirta. Ijoolluma Oromoota miidiyaa hawaasaa fayyadamtu hundaan baanaa beek. Yaa. Tarii walitti aaruu dandeenya waan barbaanne waliin jechuu dandeenya kun waan dhuunfaati. Immoo hawaasummaa waliin qabna, islaamummaa waliin qabna, Itoophiyummaa, Oromummaa waliin qabna, aadaa fi duudhaa waliin qabna. Namni gizee dogoggoree emotional waan jaamuu jira. Namni yoo miira keessa galee yeroo miira keessa galee sanitti waan fedhe joo danda'a. Sa'aatii lama sadii booda mee waa tokko si yaadachiisu ilmi namaa nama ajjeesee hajaamu kun miira akkamiin ni beektaa? Shayxaana xiqqaa tokkotu dogoggorsa. Waan jette kanan gootu godhiitu magarsiisi gissanitti waan san godhuu malee sa'aatii takka booda garuu egaa wanni sun ta'ee booda sheenaa harka if nyaata. Ameerikaa kana dubartii shakashakadha Maarqos jedhama maqaan isaa shayxaan. Wallaahi qaba dhugaati bar. Amma sanii miti qoy egaa sheenaa jira sanii. Shayxaan kabiraati miti Maarqos maka bakka maraa jiru. Ruuyi namaallee jechuun Maarqos jedhama. Ani waan hin beekne beekumsa kiyyaa oliin dubbadhu. Okay, ayyee. Waa'ee Maarqos hin beektu? Hin beeku. Namni waan beeku qofa irraa dubbachuu qaba. Haga beekutti kan beekne immoo waan san baruuf dubbisuu qaba. So dogoggora fi ilmi namaa ni dogoggora hundi keessanuu yoo namni dogoggore jiraate gizee dogoggora isaa sanii karaa itti sirraa'uu qabuun sirreessa. Hawaasa bal'aa jecha lama sarara lama barreeffama sarara lama yookaan viidiyoo daqiiqaa takka hin geenyeen sirreessuu dandeessa. Uummata kiyya ani isin keessaa isinirra amantii musliimaa hordofa. Baalagumaatii akkana na godhe dhiifama naa godha. Jecha narraan eeggamne jedhee amantii musliimaa bu'ee abbootiin amantii hayyoonni biyyaa kan amantii gara garalleen sababa amantii musliimatti bu'uu xiyyaafnatti mufattaniif dhiifama guddaa naa godha. Nuuf kolchaa jarra naan bisa afaan keessan hin bu'ee iji keessan hin bu'ee dhiifama naa godha yoo jedhe maaltu aangootamirra sultaana kamirraa ka'a. Namni tokko yeroo san gabbee yoo itti dubbate aboo mucaa dhiifama gaafate maaliif itti dubbattan jennee dubbachuu dadhabna? Allah ke kan wani jirullee. Jechuun Hamzaa qofaaf miti hubadha. Ani Hamzaa wajjin hariiroo obbolummaatiin qaba, saahibummaatiin wajji qaba, hamtuu isaan fedhu, gaariin isaa hawwaa, nan gorsaa gan dandeetti. Amma miidiyaa kanarra namni taa'ee nu laalu nama dhibba amma fakkeenya na bira nama dhibba lamaa shantama maaltu jira walii gallee? Nabira nama dhibba shantu jira. Okay, namoota kana keessa nama akkamtu jira jeetii yaaduu qaba beektaa? At least nama beekumsaan na caalu namoota gartee silaa an taa'ee isaan duratti haasa'uun hin malleetu jira. Jechumaan haga ammaa seefuu ijitee sanirra naan bisaa hunjee aangootamirraan ka'e. Uummatakka. Dubbii hayyuu akka itti fixantu jira jedhan. Dhugaa. Namni tolchuu beeku wanni namni balleessuu beeku tolchuun isan dhibdu sila akka seeratti tolchuu qaba ture ammallee akka tolchuuf abdumaan eenaa hawaasa walitti buusurraa amantii walitti buusurraa wantoota akka seeraan nama gaafachiisanii amantiin seeraan nama himattee nama gaafachiisuu ni dandeessi waan ta'eef waan booda nama kana nama gaabbisiisee gartee mi hawaasa fi qirgaraa sitti godhe
By the way, amantiin jaamtutuun akkami beektaa? Lubbuu ofii caalaa maraataa muslimaa kafarshoo dhugu harratti ati aga yoo agarte lubbuu ifii caalaa amantii isaa jaalataa beek. Haala keessa jiru san keessatti. Because amantii muslimaa san inni bakka bu'u amantii santu isa bakka bu'a malee. Sigaleemi? فداك أبي وأمي يا رسول الله ورجعنا عليه الصلاة والسلام مالف جام بيتا لبونتي يا في ماتي يا وندي فداس يا بات ودا أمنتي تنا في بيه أمنتي سلام رتيك زي emotional تاتي أو كوس دفتة الرئيس ودندوك أبدا بكا نمان مرياتشو نمان دبتشو نموت سر وابي خان دقيفتشو أكملتي وان كان سر سيريا تي مريات توك أباتشو أبدا نما سر بيخا واجد Sani gaafii na gaafachuu barbaaddu yoo jiraatte na gaafadhu. Hasan tu gaafii qaba. Hasan ni nguni. Hasan tiraay Ameerikaa irraa. Hasan tiraay miti gaafadhu. Murtii guutuu waan dubbisuu barbaadan. Na gaafadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Nagaa murtii guutuu. Fayya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ani gaafiin kiyya. Iko jechuun waan darbelleef duuba deebi'anii haasa'uun bu'aan qabu silaa jechuun murtii guutuu hin dinqisiifadhallee. Waa hedduu ibsee bira dabree baraan fitee. Yaa dubbatte amma bar waan qaraan dubbataa ture san irra deebitee dubbatte jedhe. Yaa. Osoo dhiisee illee natti tola garuu haasaa keessa kaaftee turte. Kanaaf namni ilmi namaa kamiinuu namni lubbuun jiru hin dogongora. Garuu yaada akkanaa kana yaanni si maxxanu yaanni sirraa deemu yaada akkanaa kana yoo fiddu yeroo baay'ee namatti tola beektaa sirraallee ka deemu kasii wal qixxaa'ullee yoo akkanas ilaalanillee. Kanaaf ani qara gaafii wama qara darbe wayii gaafachuu barbaade waan san ammaati dagaleen dhooftee bira lufte irra deebi'ee yoo gaafadhe bu'aa maal naa qaba. Gaafattullee koo qabu ammoo wanni dabre sun akkas amma laal maal seete Hasan kiyya. By the way nuti keessattuu dhaloonni dargaggoonni Oromoo miidiyaa hawaasaa fayyadamnu kuni dafnee waa irraanfachuu takka qabnaa malaaf. Nama waan gaarii nu ooles nama waan hamaa nu ooles. Amma fakkeenyaaf namni obboleessa keenya baaliyyoo reefuu jalqaba keessan wanni naa kaasee Jawaar ni jaalataa. Miidiyaa hawaasaa kiyyarratti ani bikkaan barbaade jiraadde abbaan fedhe filadde abbaa fedhe waan hin fedhetti amane waan kaleessa bara 2014 seenaa inni hojjete saniif Itoophiyaa har'aatiif anna magalata yoo osoo hin galchin bira dabruu miti gabbeellee nama dubbatu gaafa ijoollee xixiqqoon waa'ee isaa kaaftee dubbattu ni beeyta. Kana akkuma namattuu yoo yaadnedha malee Jawaar waan Oromoo ta'e qofaaf hin miti. Kanaaf ati walumaa galatti dagaleen jechuun haasaa kee keessatti jeneraalii isaa dhooftee bira darbite. Kanaaf obboleessa kiyya si kabajnaa si jaalannaa haaluma kanaan itti fuufi jenna. Maraa waan bira maal jenna? Namni tokko hubannoof asumaan akkana hubatuuf baaliyyoon baalee bakka hin bu'u murtiin Harargee bakka hin bu'u tarii hawaasa Harargee keessa dhalate baaliyyoon baalee keessa dhalate hawaasa baalee bakka hin bu'u ilmuma Oromoo tokko kan miidiyaa hawaasaa banatee kaardii ofii itti guuttatee bilbila ofii bitatee fayyadamaa jirudha. Yoo dandee waan gaarii hawaasa kanatti dubbatee bira dabrudha. Siigalee aarsaa gaafa ongeen buute Booranatti kafalaa turre keessa nama tokko lamaatu har'a yoo yaazata waan hangaafu san taasi ture. Namoota biyya tana haga fedhan baalagee yoon ta'e haadholii fi namoota dhukkubsatan kaleen dhukkubsatte kaansariidha nama kudhan si lakkaa'uun hin danda'a ka sababa kiyyaarra bakka gaarii jiran sababa kiyyaa wallaanii biyya kanatti deebi'aa turan waan gaarii amala keenyarraa yaadachuun beenu. Kanaaf agartee ijoollee xixiqqoon waa'ee namummaatii fi kaleessaa miti dheengadda laaqana dheengadda guyyaa dheengadda maal nyaatteen jettee yoo jettee gaafatte hin yaadanne gabbaatee namoota gurguddaa ka siyaasni isaanii nu madaalle ka dandeettiin beekumsa isaanii yuunivarsiitiin isaan irraa baratanii ba'an nu madaalle akka Jawaar gabbaatee wanni waa jettuu fi waan gaarii namaa hin yaadannee fi yaada isiin jiru san kaasuu barbaadeet. Galatoon murtii guutuu kee yaada bareedu keessa yeroo gaarii qabaadhu galatoon murtii si jaallanna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoon maa ulfaadhaadha osoo hin bahin dura namootni si bira jiranis haas jiranis laayifii kana wanni hin baneef viidiyoo tokko nama gadhiise
Video amma gadhiisi suni namni hundi gaseenee ripoostaa kanaa godhuun barbaada. Videoon sun doktara waggaa 8 Harargetti dhalatee Ilubaabooritti waggaa 8 hawaasa tajaajilaa ture. Har'a garuu kalee isaa lachuu fel gootee siree hospitaala irra jiru. Video isaati waraabee amma achi gabbee amma gadhiise. Namoota hedduu biraa kan dhufe hundi keessan seentanii ripoostaa kana. Namni bashanii kun dhagaatiin ripoostii godhan bashanii kun deema. Gaafa fayyaa qabnu waa'ee fayyaa nuun galu. Marti keessan dhagaa. Gaafa dhukkubsate malee sanuu nafa dhukkubsatee gatii dhukkubaa beekaa. Please amma achi hospitaala gabbee video sana man gadhiise kalama falle boodan gadhiisaati namni hundi keessan gaseen ripost copy godhaati namarratti illee share godhaa galatooma ulfaadhaa fayyaa gaarii qabaadhaa horaa bulaa deebana. Galatooma marti keessan deema murtii guutoo jedha gaatiniin marti keessan ripost godhaati like godhaa share godhaa maaliif qarqaaramuu qaban. Yes. Akkasii murtii. Abi video part na galatoome.